isinirraa qabaa isiniin jechuun barbaada. Guyyaa har'aa wanti qabadhee dhufe akkuma kaleessa argaa turtanii waan baay'ee namatti tolu, waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Kan hin qabadhee dhufe Sumayyaani akkuma argitanii waan namatti toluuni, waan nama gammachiisuuni biyya Ormaa keessa teessee, biyya Arabaa keessa teessee jechuudha. Jaalala alaalaatii yookaan immoo jaalala fagoorraa wal jaallatanii osoo guyyaa tokko qaamaan waliin argin, osoo guyyaa tokko ijaan wal arganii walitti haasa'anii hin jedhinii jaalala alaalaarraa wal jaallatanii hiddi tokko maasha'allaa kan namatti toluu fi kan nama gammachiisudha jechuudha. Lachuun isaanii iyyuu akkuma beekamu nama diinii rabbii irratti hojjetu jechuudha. Nama amantii musliimaa haalaan qabatee irratti cimee hojjechuudha jechuudha. Iseen akkuma kaleessa dheengadda beektan jechuudha. Amantii kiristaanaa keessaa gara amantii musliimaa dhufte jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa. Rabbi isheerraa haa jaallatu. Rabbiin ammayyuu isee jajjabeessu isee faana haa bu'u jechuun barbaada. Waan baay'ee namatti toluu fi waan baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Baqa otuu namoonni jecha garaagaraa jedhaniini otuu baqa uummanni tuktukiirraa amantiin fedha abbaati. Amantii baqa laphee ofiiti malee namni nama jajeedhaaf yookaanis immoo namni nama gorseedhaaf amantii ofiirraa hin deebi'an yookaanis immoo waan jaallatanii waan barbaadan namni deemuu danda'a jechuudha. Amantii kamiiniyyuu haa ta'u jaallate taanaanii nama gaafatte yookaanis immoo haadha keetiin mari'atte yookaanis immoo abbaa keetiin mari'attee miti amantii kana kan deemtu jaallatteeti jechuudha. Yookaanis immoo jaalallee qabaattee jaalalleen kee amantii biraa ta'e amantii sanatti kan si waamu miti jechuudha. Keessa kee laphee keeti amantii jechuun lubbuu ofiiti jechuudha. Amantiidhaan kan qixxaatu tokkoon iyyuu hin jiru jechuudha. Abbaan nafsee isaa gurgureeti, abbaan nafsee isaa qayyareeti, abbaan lubbuu isaa qayyareeti kan amantii jijjiiratu jechuudha. Amantiin mirga ofiiti. Eenyuun iyyuu hin gashu jechuudha. Kanaaf jennaan amantii kana jaallattee yeroo isheen itti dhufte jechuudha. Qeeqa baay'ee gara tuubii kanaanii gara yuutuubii kanaanillee namooti baay'een harrabsaa turanii, namooti baay'een qeeqaa turanii akka isheen booddee deebitu yookaanis immoo akka isheen booddee haftu yookaan immoo akka isheen amantii kana dhiiftu baqa namoota ciccimaa namoota bebbeekamootu viidiyoo irratti dalageetu waqqasaa ture jechuudha. Kun isaanirraa hin barbaachisu. Abbaan amantii barbaade deemuu danda'a. Abbaan amantii barbaade dhiisuu danda'a. Mirga isaati. Mirgadha. Kun waan nama dinqu miti. Waan nama akkas nama dinqisiisu miti jechuudha. Garuu namni keenya gir jedhee namatti duula. Yoo fakkeenyaaf amantii musliimaa keessaa baatee gara amantii kiristaanaa dhattee si qeequ si arrabsu amantii musliimaa keessaa amantii kiristaanaa keessaa baatee immoo gaafa amantii musliimaatti dhuftu si arrabsu si qeequ kun sammuu xiqqeenya uummata keenyaati, sammuu xiqqeenya nama keenyaati. Abbaa waan fedhetti amanuu danda'a. Yoo mukatti amaneyyuu yoo dhagaatti amaneyyuu mirga isaati. Lubbuu qabriin itti awwaalamutti namni tokko na awwaalamuu hin danda'u jechuudha. Baqa qabrii kooti anumata awwaalamaa ati awwaalamuu hin dandeessu. Waan nama gashu tokkoon illee hin qabu jechuudha. Egaan mucayyoo kanaanii kan inni irratti taasise mucayyoo kanaan jechuudha maal jechaanii turan yeroo sana dhiiraaf jetteeti dhiira biyya Arabaatiif jetteeti kan isheen amantii ishee jijjiirrattee jechaanii turanii. Isheen garuu irra deddeebitee dhiiraaf miti jettee wal mormii jira beektanii wangeela kanaa fi quraana keessatti wanta wal morma wayiitu jira akkuma tiktookii irratti beektanii tiktookii irra ba'anii waliin mormu jechuudha. Osoo waliin mormanii isheen amantii kana isa sana dhiiste amantii isa kana filattee jechuudha. Waliin mormii keessatti malee yeroo sana hin barreeyyu jechuudha. Ustaasa keenya hin barreeyyu jechuudha. Ergasii quraana barsiisuu keessatti waa hunda keessatti gaafa wal baranii jedhanii ustaasa kana wajjin wal bartee jechuudha. Malee isheen duraan waliin beekan iyyuu jechuudha. Kanarratti isaan immoo garootuma beekanii ijoolleen tuktukii irraa ijoolleen amantii kiristaanaa keessa jiran immoo utuma beekamu itti duulaa turanii qeeqaa turanii arrabsaa turanii bakka akka isheen miidiyaa irraa baddee deemtu akka isheen cirama miidiyaa irraa badduu taasisaa turan jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin kunoo rabbi immoo jiraachisee yoonaan ga'ee kunoo firii isaayyuu sanyii facaaftee firii isaayyuu argattee jirti jechuudha. Guyyaa kaleessaa haamtee jirti jechuudha. Kunoo akkatti makaranitti akkatti facaasanitti gashuu jechuudha. Kanaaf jennaani
hedduu tokko nama gammachiisa, hedduu tokko namatti tola jechuudha. Sababiin isaa bakka yerootti isaan akkasitti biyya hormaa keessa ta'anii otoo maalummaa waliin beekin bakka oromummaadhumaaf jecha otoo zarii walii hin beekin otoo waliin qoratin maal jedh oromummaadhumaaf jecha walitti heeramanii jiru jechuudha. Ijoolleen illee gaaffii gaafattee jirti biyyi keessan eessa jettee gandi keessan eessa jedhan ijoolleen tokko tokko irraa gaaffii baay'ee gaggaafachaa turanii himatee jira. Nama Harargeeti jedhee dhalataa Harargeeti jedhee isheen immoo dhalattuu Arsiiti jettee baay'ee walitti dhiyoodha. Isaan lamaniyyuu ganda bareedaa keessa jiru. Ganda bareedaa keessatti dhalatanii hedduu tokko namatti tolu, hedduu tokko nama gammachiisu jechuudha. Egaa amma immoo inni kan jiraatu isheen Dubaayii jirti. Inni immoo eessa jedhee Faransaay immoo maal jedheen harkaa badee yaa Rabbii keessaa fidagaama. Biyya Faranjii keessa jira. Biyya Arabaa osoo hin taane biyya Faranjii. Biyya bareedaa keessa jira. Maashaallah tabarakallah. Akkasitti kuno biyya fagoo ta'anii wal fuudhanii jiru. Isheenis achuma teessee zalgii godhattee bakka hamaamota waammattee ajaa'ibota isaa waammattee bakka beelloo uffattee akkuma argitan beelloo uffattee akkasumas immoo uffata aadaa isheetiitiin kan bareedde kan faayamte uffattee bakka yerootti isheen qoccattee teessu hedduu tokko namatti tola. Wallaahi hedduu tokko namatti tola. Sababiin isaa walirraa fagaatanii jaalala akkasitti ibsatanii gaafa qalabatii keewwattee bakka uffata akkasitti uffattee hiriyoota isheetii wajjin bashannantee manuma keessatti akkasitti gammadanii wallaahi kana caalaa wanti nama gammachiisu tokko illee hin jiru. Dhugaa Rabbiiti kana caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Bakka hedduu tokko namatti tola jechuudha. Hedduu tokko nama gammachiisa. Rabbiin umurii dheertuu isaaniif haa kennu. Rabbiin isaan gammachiisu saniin jedha. Wallaahi hundumtii bakka amma sammaa kana san ilaalaa jiranii hundumtii bakka walumaa gadoofa jechuudha viidiyoo sana. Hundumtuu viidiyoo olii gadoofaa baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Rabbiin bagattiin isaan ga'een jedha hunda caalaa. Rabbiin isaan alaala ta'anii akkasittiin bakka namni irraa gammadee barumsa irraa argatu jedhee yaada. Mucaa barattu isaanii mucaa cimtuu akkas bakka kaleessa amantii biraa keessaa dhufte akkasitti cimtee quraana yoo isheen qaraatu hedduu tokko wallaahi nuti warri keessa tureyyuu amma ishee waan nuusa iseeyyuu hin dhufnu jechuudha. Sammuun ishee sammuu addaati, sammuu cimaadha. Rabbiin immoo ammas dabalee kanarra ishee haa cimsu, kanarra ishee haa jabeessu jedha. Rabbiin immoo hunda caalaa walitti isaan naannessu. Rabbiin walitti isaan naannessee nama amantii diinii islaamaa irratti illee cimu sana godhu, nama immoo ilmoo horee ilmoo isaanii amantii musliimaa irratti yookaan immoo diinii rabbii irratti nama guddifatu isaan taasisu isaaniin jedha. Hedduu tokko namatti tola, hedduu tokko nama gammachiisa. Dhugaa Rabbii hunda caalaa bakka akkasitti gammachuusee argu alaalatti bakka akkasumatti silkiidhaan walitti haasa'anii akkasumatti wal janajjananii dhiisuurraa akkasitti zalgii godhattee hiriyoota ishee waamte akka waa inni bukkee jirutti viidiyoodhaan walitti haasa'a. Bakka akkasitti bashannantee yeroo isheen keeshisee gammadee kofaltee maal jettu bakka hedduu tokko namatti tola jechuudha. Silaa kanarrayyuu immoo wal bira jiraatan immoo kanarra bareeda. Inshaallah ammas gaafa wal arganii walitti dhiyaatanii jedhan immoo kanarrayyuu bareechatanii hunda gammachiisu jechuudha. Hunda caalaa Rabbiin walitti isaan naannessu. Wallaahi du'aa godhaafi. Namni ala jiru, namni fagoo jiru bakka garaansaa walirraa xiqqoon fagaachaa hin deema jechuudha. Garuu yoo wal bira jiraatanii yeroo hundaa gammachuudhaan jiraatu, yeroo hundaa bakka jiruu isaanii kaayyoo isaanii mari'achuuf illee bakka yoo wal bira jiraatan bakka wanti hundumtuu toora namaa galee namatti tola jechuudha. Kanaaf jennaani baga ittiin isin ga'ee isiniin jedha. Baga gammadanii koongiraa isiniin jedheen jira. Asumarraan laayikii godha. Galatooma.